ina yoo tokko dadhabaa ta'e tokko moo keessaa dadhabaa kan taane ta'a wal gorsadha walumaan akka horii yaa'ina namni waan keenya gatii argaa jiruuf akkan taanetti nurratti haasa'aa akkan taanetti nu arrabsaa jira waggaa 25 waggaa 30 guunnaan jarri zanaazaadha hamma zanaaza dirasitti waamamaa irra ijoolleen biyya arabaa inni biyyatti gaafa galle moo maraattee dhufte xoozino arib gabbeenaas jedha kan biyya arabaatti dhufte ati waan qabdu gaafa taanaan waan qabde taanaan abbaa barbaadeessi jaallata abbaa barbaadeetti heerumta wallahi gita kee laaltee heerumta yoo ati waan dubartii cimtuu taate dubartii beektuu taate dubartii zirikrikii yoon ta'in si gale miti waan hojjette kana waggaa qoxorsiisutu hin ta'in waggaa kanatti kuma meeqan kaadhe waggaa lamatto meeqan kaadhe waggaa saditti wallahi an ji'a kon qoxxaradha mu waggaa ko miti ji'a kon qoxxaradha ilmoo ko gateen biyya arabaa keessa jiru ilmoo ko illee fiqriillee jaalalleen irraa dhabe gizeen ko akkatti gubatu hin barbaadu daqiiqaa 5f gizee ko gubuun barbaadu na dhukkuba mataan ko lakkastiin na waxxarama yoo har'a meeqan gashee oole je'in hisaaba hojjedhaan gaafan ahlii kooti argullee hisaaban hojjedha maaliif gargaareera na gargaarteetti namni jedhu hin jiru nuuf taateetti namni siin jedhu hin jiru nuuf jettee xabaasa baaste bugurii baaste da'umsa dhaabde namni siin jedhu hin jiru ati gaafa da'uu barbaadde birriin ati fuutee galte mustashfaatti dhaqxe sin ga'u asi ati yookaan kuma 500 fuutee galte ilmoo da'uuf immoo ganaa ji'a lama waggaa 3 mustashfaa manaa kimitti tamalaalasta maatsaniin kee qabachuu dadhabe maatsaniin kee maaloteera maatsaniin kee kulaalitiin kee feel godheera jilbi kee dadhabeera hormooniin kee qannaseera baluma kana nutti hima dubartii kamtu biyya arabaatti galee ilmoo dehee heerumsiifatee qaraasifatee tamaarsifatee argaa jirtu inni guddaan nurraa dubbata inni xiqqaan nurraa dubbata inni wallaalaan nurraa dubbata hinga habaqa amma garuu ofitti haa deebinu waa haa qabannu sigalemit waa harka keenya irra haa keewwannu amaanaan siniin jedhaan kanuman siniin jedha innaan dubbadhu of hin beeku narra laaliina kana maraatee na godha kanaafuu jabaadhaan siniin jedha waa qabachuu mokkora waa godhachuu mokkora sinii galemiti bakka abshiri ati miidhama kennatu akkasi godhe namni jechuun waa hubata amma ijoollee kennaan irruma deeba yoo aartanii suma waan nama aarsullee miti wallahi suusii haasawaa hin qabnu nam tokkollee suusii haasawaa hin qabnu yeroo hin qabnu iyyuu haasawuufu wanni isin godhuu qabdan waama kamiin keessattuu ishii qofa osoo hin taane imbii jecha jedhullee baradhaa waanuma kamuu isin as fidanii tole jedhii yoo jedhan waan san argachuuf jecha kama homnisu yookaan khayrii toltuu isin hin taane kama booda isin bochisuun isaa hin hafne ishiidhaan taqabbaltan booda ammootu boo'ichaan deebi'aa jecha gatiin isaa hin ta'u bakka hin barbaadu naaf hin ta'u naaf hin maluu jecha jedhus baradha inni biraa ammootu ijoolleen Suudi Arabiyaa jirtanii warri qara mana lafa maqaa namaatiin bittanii maal jettanii birrii keessan maqaa baankii nama miraatiin jiru maqaa nama miraatiin jiru egaa amma har'a nu borsitellee hodhan jechuu danda'anii I don't care nama dhuunfaati dirqama wal kakaasuun maaliif waggaa hedduu namuu miidhame boohe namni guyyaa takka nurra dhaabate hin jiru amma nu warra widdii kana ka onlaayiniidhaan nu dubbisuufuu namuu biyyarraa asii xatee mee naadan walisii barbaadaa jedhu kana osoo gallee torbaan akkas 15 geennee yoomuma deebitii jedhan yoo silaamu nu galte rabbumatu nutti galchee siin jedhan guyyaan nu gallu gadda amma biyya sanitti yoo laalu guyyaan nuti hin galaarra jennu ummata sanii gadda ta'a laannahu waan qaratti ergine gaafannaa waa baay'ee jira saniifuu nuti amma gaafa deebinee maatii keenya bira gallu warri amma biyya namaa jirru kun hundi keessanuu miidhama qabdan quuqama qabdan chaalenjii garagaraa jireenya keessan keessa qabdan gara maatiitiin gara tidaariitiin የተለያየ ነገር አለ garu amma wanni isin beeku qabdan as booda ufuma keessanii dammaqa wanti hundinuu waan rabbiin jedhe malee takkittiinuu hin taatu ati heerumtee baateef yookaan umri sirraa deeme namni siin jedhe heerumi as booda amma maal edda haga yoomii daladda as booda ilmoon argattu waggaa 45tti dubartiin akkasii maal rabbiin akkasiin jedhe nama siin jedhe sanfuutee sammuu kee biizii godhuu dhiiftee dhaabadhu yoo waggaa darbe miidhamte waggaa kana jijjiirama fiduuf yaalii godhi amma ilmi namaa yeroo amma jiru kana keessatti jara kenna bareedaan nama madaalaa hin jiru beekumsaanillee si madaalaa hin jiru wanni inni si madaalii hin jiru biizines maallaqaan si madaalaa jira birriidhaan si madaalaa jira mana qabaattee makiinaa gaarii qabaattee jechuun waan guddaa tokko waan uf danda'a tokko qabaannaan ufumaa dhufee namuu si dubbisa kama dubbiftee kama dhiiftu kana walii wallaalta
Sanifu ati jijjiirama yoo fidde eessattuu si barbaadan malee nama barbaaduuf asii achi hin joortu. Garana garas onlaayinii kaan jalan deemtu. Nama hundaa dhaabadhu ilaalu ofirraa fagootti. Namni si dubbisu hundinuu si ta'a yookaan ammoo si fuudhuuf yookaan si gargaaruuf waan ati rakkatte keessatti miti. Yookaan kaayyoo harkaa abduu san si harkaa balleessuuf deema. Yookaan si'ii karoora gaarii irra jirtu waliin jireenya oofannaa waliin maalii taanaa gara fuulduraatti waliin caanaa wal gargaarraa hin kijiba maal si gargaara hin kijiba wallahi. Taate harkaa qabdu si harkaa falashaleessee karoora kan si harkaa balleessee booda dugda sitti galuuf. Saniifuu jecha ishii qofa osoo hin taane yeroo kamu imbii jecha jedhu bara abbaa fedhe maan ta'in. Gastii kan deemtanii nama du'aayii godhu argitan du'aayii naa godhame akkas na ta'eeme na dhukkubeeme waan akkasii ta'eeme maaliif jaarsummaa isa ergita maal si haa godhu jaarsummaa isa ergita inni maali inni ergamaa rabbiiti alayhi salaatu wassalaam inni nabi Muhammad hima ka itti ergituuf inni yoo tana ka du'aayiin isaa turraan qeebalamne dalagaan isaa fuulaan as ba'ee yookaan nama gaarii fakkaata malee yookaan dalagaan isaa rabbiin biratti yookaan ta gadi deebitu ta'uu mala ati ergite birri mateetu sirraa ba'e malee du'aayiin ni kadhatee sii qeebalame ati waan dhabdeetti milkooftu hin jiru. Inni kan harka keessan sabachuun duratti an jedhu isa kan luka keessan ammoo kamiidiyaa irra afamtanii asitti utaaltanii abbaan barbaade zaraggaafii isin jedhee isin arrabsee gaafa achi as ba'e dubartii akkasii isin hin jedhu sani inni biraa dubartoonni biyyoota garaagaraa jirtan keessaafuu amma biyya Su'uud Arabiyaa warri jirtan rabbiin carraa bareedaa tokko fidee jira. Carraan sun carraa waraqaa sirreeffachuu iqaama sirreeffachuutu dhufee jira. Maallaqa keessan ka baankii qara maqaa namaatiin qabdan. Mana bittanii maqaa namaatiin qabdan yookaan abbaan manaa keessan biyya jiraatee maqaa isaatiin bittanii achi isin as faraarra'u hin gurguradha maalii ta'a isin hin jedhu iqaamaa keessan sirreeffadhaatii osoo ittiin himin itti gadi bu'aatii ani as jiraatee isa jirteedhaani. Wallah sarparaayizii isa godha rifachiisaa akka onneen isa dhaabattee achi dhabama ta'u achisi as faraarra'an turre inni jagnaan shukkoo ani bar dubartiin teenatu maaliif uf tuffatti jedha bar inde waa hundi situ hojjetee bar lafa bittee mana ijaartee waa maratti galchitee deebitee baajaajii itti bittee nama meeqa kaayiruufi bitee makiinaa biyya keessattuu nam tokko bituu hin dandeenye. Inni maaltu sirraa hanqatee ati ganaa nama kadhatta. Warri amma carraa kana fayyadamtanii waraqaa baafattanii harkaa qabdan abbaa fedhe haa ta'u waan qabeenyi keessan abbaa bira jiru hin jiraa hin galaa yoo isin jettanii jireenyi qaala'ee maaliif galtaa taa'ii dalagadhuu jedhan maaliif akkas hin jaan beektaa qaala'insa jireenyaaf osoo hin taane